Fooxaan guddoo wajji mootii xiqqoo. Gurguddeedha fooxaan. Namni raanga'ee na hojjetu. Iftaanaa. Ani fooxaa wajjin na ergamtus hundaa'uu anaa sawwaree isinitti ergatamaa. Dawaa hangam barbaadus dawaa irraa borsee irraa waan kanarraa hangam barbaadus anaatu dhaga'ama. Harku jirtaa tuula. Lubbuun an dhaggeessu. Dhagee uttiin jira muutii qaba dhufa ijoollee sirraa iyyuu jira. Nan dhaggeessu. Niin dhagaa. Argaan jiraata. Kanaa miti kan inni barbaadu naan sawwaree sitti ergaachi deemtee magaalaa irraa fuuta. Rakkoon qabu. Dhiis ilmaan ayyeeni. Nushee namni biraa kan yaada qabdan. Namni biraa kan yaada. Akkasii jedha geessee. Dhagee lubbuu keessaa na dubbisi bakka sagalee naa qabu waa hundaafuu. Keessaa na dubbisi. Nan dhaggeessu maaluma. Niin dhageeyaa. Niin dhagee keessaa na dubbisiin jee. Okay. Siitu cargo siitu. Samboon sun ni jirta? Hin dhagahamu. Maaltu maal ta'e dhiiroo? Salaamu alaikum. Maaliif hin dhagahamne maaltu maal ta'e? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keenya Maaltu darbe sani torkiidha sinni. Wayyee. maal taate maal goote? Dhageeyaa. Maal marra guutuu as jala taa'ee maa sitti ergaddaati maaliif na jalaa qabu didda namuma biraa ol galchitatte dhiistee na maaliif akkas islaa? Ani miti profaayilii maa qayyarata suuda bannaa. Tayyib bara faayilii jijjiirra cufataa kanatti na dhiisu jirta maa maqaa kiyyanii agartaan an galchi ture ati. Maqaa kaa namni wanta qabaa miree lubbuyyee beekaa gosa kaa wanta jaame. Hayyee. Kalaas rakkoon qabu bara faayilii ka duraan irratti deeffaddaati hayyee amma wayiif jechaan irra kaadhe kana. Kalaas rahmaa wajjin walitti waan barbaannu xalabannaa hayyee. Okay, harammaa namni biraa kan yaada qabdan tartiibaan dubbadda. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nagada. Hayyaa jirtu. Alhamdulillah. Lubbi tokkotti keetiin follow na deebisimee rahma keessa walitti taasaa jirra inshallah doktorii. Haa? Dhageesse? Maal jettee? Follow deebisii Arfaat. Follow deebisii kanillee na deebisi. Hunda wantan kuni deebisaan follow warras gastee waan irra jiru. Hayyee. Abola Follow abola. goonee jira nuti ati nu deebisii bas. Hayyee namni biraa kan yaada qabdan muutii qabadame namni. Lubbi doktoriin dubbadhu jedhin karaa galgala sanimme. Assalamu alaikum doktor. Jawaalli isuma amma ittiin hojiitti jirta moo jawaala birootu jira? Yoo jawaalli biroo jiraate saniin naan kottu. Ishi kan yaada qabdan. Warri qoricha xalabattan Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaan biyyee. Alhamdulillah. Akkam fakkaata dalagaan imaanaan ibadaa fayyaan kee. Bareeda alhamdulillah. Waan nama furdisaa barbaada biyyee. Injira kan wanta mau pergi. Maaliidha maqaa isaa? Damma.
Okey, eessa jirtaati? Duubaay jira. Dubaay wayaan. Eessa jirtaati? Ani Aleen hin jira. Aleen. Sabba Bakkoon qabu si ergama. Habiibti Wayyee. baay'ee qallatteertaan Baay'ee qarradheera. yaalii jechuun yoo baay'ee huqqinna baay'ee qabaatte isa kana qofa osoo hin ta'in lama walirra fudhatte yoo akka malee huqqatte keessattuu kun yoo lafeen si bahee jiraate si galee akkasuma immoo harka kanarraa yoo hiddi si bahee kanaa gadi yoo Muutii qabaddaa'ee. mushaakilli jiraate isa kanaa fi gimbaasha kan biraa walirra fayyadamtaa achiin booda waa dhuftee jechuudha galatoomfattu. Hayyee namni biraa akka yaada Galee qabda. akkasuma kun boqoo kana jechuudha kana yoo kun si hir'atee jiraate. Baay'ee qalladheera dhugaa. Kanaafuyyuu karaa lakkoofsa kan kee kenni karaa wasaappiitiin lookishinii ergatta akka itti fayyadamtu ammoo alaas asradda mushizim jetteetuma fidi lakkoofsa kan kee Okey, lakkoofsi keessa wasaappii jala hin jiru? Inni wanta jala hin jiru? guddaantu warroonni waan xalabanne dhuftanii wasaappii mataa nambanina ka xalabattan lakkoofsa keessan ergitanii gatii yoo isinii ta'e jechuudha lookishinii ergattan. Okey. Argitee maaliif namoota dhugaan xalabatan caalaa kan hin xalabannetu mataa na hiikaatiin oola. Dhugaadha wallaahi dhugaa keessa. Kanaafuu namoonni silaa dhugaan barbaadan yeroo argataatiin hin jiran. Keessattuu warroonni biyya biraa jirtan naa obsaan shaasa. Dhugaadha afaanumaan akkas jedhee wanti namaan ja'a. Wallaahi baay'een isaanii kan akkasitti mataa na banan malee warroonni silaa dhugaan xalabatan yeroo argataatiin hin jiran. Namni gaafii qabu na gaafadhu waan ati gaafatte deebisiif laadha. Yoonii fi xalabachuun barbaanne maaliif wal dadhabsiisuun maaliif barbaachisa? Wallaahi. Laal Maryam sagalee namaan deebiftuu jechaa hin jiran. Laal. Assalamu alaikum. Nagaya kaa duba bilaash yoo nagaya mataa. Mee namni biraa akka yaada qabda. Nagaa. Nagaa fayyaa. Alhamdulillah. Anillee waan doktor jechaa jirtu.